Kuno haala kanaan jechuudha akkasitti yeroo diddibattanii irra deddeebitanii yeroo dibattan jechuudha baay'ee tokko bu'aa yookiin immoo rizaaltii baay'ee bareedaa ta'e irraa argachuu dandeessu. Hundumti keessanillee haala ani itti deemu kanaan yoo deemtani waaw mashallah jedha ka dhugaa baay'ee tokko nama fayyada jechuudha. Itti fayyadama hundumti keessan waan ani jedhu kan like, share, subscribe gochuun na ordufaa na wajjiniin ta'a. Isiniin jedha hanga dhumaatti turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u viidiyoo kiyya hanga dhumaatti daawwadhaa turtii gaarii. Hayyeen nooruu anaa dhufu isiniin jedhee jira. Obboleewwan kiyyaa hordoftoota kiyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftanii hundumti keessanillee nagaan araarri waaqayyoo manaaf bakka jirtan lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyyaa islaama kiristaana taatan hordoftoota kiyyaa kan taatan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaani nagaa kochi aansee har'as waa'ee iskiinii yookiin immoo waa'ee fuula keenya irratti wantoota ani mana keessatti ejjetadhee ofii kiyyaa itti fayyadamu isinis immoo akka itti fayyadamtaniif jechuudha isiniif qabadhee dhufeen jira. Hordoftoonni kiyyaa akkuma kanaan dura barata ta'ee barsiifata ta'ee warri na jajjabeessitan galatooma, warri na jajjabeessuudhaaf gari duubarraan dhufaa jirtanis immoo nooraa anaa dhufu isiniin jechaan jira. Obboleewwan kiyyaa egaa har'a fuula keenya karaa adda addaa nu jalaa miidhame yaani gogaa keenyi sababa hormooniitiin akkasumas sababa hojiitiin sababa sunlight yookiin immoo sababa aduutiin illee nu jalaa tabalaasha yookiin immoo miidhame kaasuudhaaf yookiin immoo refresh gochuudhaaf wantoota mana keenya keessatti gatii laafaatiin nu fayyadu keemikaalarraa firii kan ta'e jechuudha. Harkaan mana keenyatti kan ejjetannu waliin ejjannaa innis maal yoo jettan na hordofaa haga dhumaatti hojiisaa itti hin deemna isiniin jedha achiin waliin deemna. Kiyya egaa yeroo gara hojiisaatti gallu innis maali yeroo jettanii kunoo wantoota kana na barbaachisa jechuudha. Asumaan wanti kun maali yoo jettanii urgoo yookiin immoo itittuu kan jedhani'a. Urgoo yookiin immoo itittuu namoonni hin beekne hin jirtanii baay'een keessan hin beektu jechuudha. Akkasumas immoo oriijinaala isaa yaani han ofii keenya itti mana keessatti daakkatame jechuudha. Irdiin bitamee irdii muktisaa bitamee miicamee qulqullaa'ee isa suuqarraa bitamu osoo hin taane haala kanaan erga qulqulleeffanneeti urgoo warri maal jettan kunoo urgoo baay'ee keessa waan beektani'a. Fresh yogurtii isa kana jechuudha. Baay'een keessa waan beektani biyyoota Arabaa fuulfaatti kan ta'e jechuudha. Baay'ee tokko fuula keenyaa fi hedduu namatti tola jechuudha. Hammaan kunoo urgoo kana maankaa lama yookiin immoo ispuunii lama godhee jira. Irdii yookiin immoo termikii kana immoo jechuudha xiqqeessitanii anka maankaa xiqqishuutti kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo haguma xiqqoo kana ittiin baay'istanii garmalee jechuudha. Haguma xiqqoo kana waliin magnee waliin ilaalla isiniin jedha. Baay'ee faayidaa hedduu tokko ni qabtanii wal keessa mixi weelii gochuu qabdu. Erga wal keessa magdaniiti akkaataa itti fayyadamasaa haala itti fayyadamasaallee na hordofaa walumaan deemna isiniin jedha. Egaanii hordoftoota kiyyaa amma hojjedhee dhufee jira akkaataa itti fayyadamasaa na waliin hordofaa. Kunoo amma fuula kiyyaa miiceen dhufee jira. Maaliif kilaasikoo kiyyaarraa ba'ee viidiyoo hojjechuu hin danda'u. Fuula kiyyaa saabunaatiin miiceen dhufee jira. Maaliif guyyaa hojiirra waanan ooluuf jechuudha. Erga miicadheetiin waan itti miicee bishaan ho'as miti qorraas miti giddu galeessa kan ta'eetiin miiceetiin jira. Egaanii fooxaa qulqulluu kan fuula keenya qofaa itti fayyadamnu suuta jennee itti xarage jechuudha. Erga fuula kiyyaa akkasitti qulqulleessee xarageetii dibadhee walumaan deemna. Gogaa ta'uu qaba fuulli keenya jechuudha. Kunoo amma kunoo harkaan yoon dibadhe harka namaan qabata. Saniif akkasitti dibadhee isin gannaan argisiisa. Hundumti keessanillee akkaataa ani itti dibadheeni yoo dibattanii
yeroo gabaabaa keessatti wanta tokko yaaltanii har'uma dhiistotu hin taane irra deddeebitanii yoo yaaltan riizaaltii yookiin immoo bu'aa irraa argattu jechuudha. Kunoo haala kanaanii furshaa nama ammaaf hin qabu. Furshaatiin dibachuu hin danda'ama namni. Furshaa yookiin immoo biruushii meekaappii fa'aa jechuudha hin qabu ani. In maankaa kanaatii yoo dibadhee baay'ee natti tola jechuudha. Erga akkasittiin hunduma isaa dibdanii waliin geessanii jechuudha. Wal qixxeessitanii nyaara keessan jala ija keessan jalallee akkasittiin baay'ee tokko namatti tola. Yeroo baay'ee irra deddeebitanii haala kanaan yeroo dibattan bu'aa baay'ee irraa argachuu hin dandeessu. Namoonni keemii sodaachaa suuqirraa bittaniirraa kanan mana keessan keessatti ejjetattanii baay'ee bareedaa ta'a isiniin jedha. Irdii ani jaaratu jechuudha. Irdii mukasaa jirasa firee isaa bitanii daaksisatu itti fayyadamu. Osoo meekaappiin dibatiin dura fuula isaanii kanaan dibatanii ka'anii isa booddee kan isaan meekaappii dibatan jechuudha. Jaroonni kun oriijinaala isaati. Kun suuqii irdiirraa isa nyaataaf jedhamee bitamu osoo hin taane daakame qofaatti qulqulluusa irdii qofa qulqulluusaati. Yoogaardii immoo dooktarillee innuuf ajaja. Obboleewwan kiyya akka itti fayyadamtan abdii guddaa nan qaba. Like, share, subscribe gochuun immoo abadeen hin dagatiina. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa haala kanaan erga dibannee daqiiqaa 40 booda walitti deebina. Maarra akka ga'e maal akka ta'e isiniin nan argisiisa. Na hordofaa agadhuma. Hayyeen hordoftoota kiyyaa kunoo amma daqiiqaa 40 ofirra tursee deebi'eetiin dhufeen jira. Daqiiqaa 40 booddee waan inni fakkaatu kunoo ilaalaa baay'ee goggogee jira jechuudha. Kunoo daqiiqaa 40 booda haala kanaan irratti goggogee jira. Egaa yeroo inni akkas ta'u isinis akkasitti daqiiqaa 40 booddee ofirraa miiceen nan deebi'aa. Na hordofaa isiniin jedha. Hayyeen hordoftoota kiyyaa kunoo amma ofirraatiin miiceetiin dhufeen jira. Saabunaadhaan miicee waan saabunaadhaaf miicuuf immoo jechuudha hin goggoga. Sababa kanaaf immoo maal gochuu qabdu? Kireemii anaan na fayyadu kunoo kanaan itti dibadha jechuudha. Yeroo hundumaa kireemii kana baay'ee natti tola. Maaliif akkasin jalaa hin goggogneef immoo dirqama immoo kireemii itti dibuu qabdu jechuudha fuula keessan. Amma yeroo hundumaa kanani fayyadamu galgala haala kanaan itti fayyadamuu qabdu. Erga daqiiqaa 40 ofirra tursitanii haala kanaan kireemii isin amma fuula keessan kan isin fayyadu jechuudha. Kan isin tamacha'u yookiin immoo fuula gogaa keessa wajjiniin kan deemu itti fayyadamuu dandeessu. Ani kunoo kanatti fayyadama yeroo hundumaa. Isinis akka itti fayyadamtanaan barbaadan kireemii kamiyyuu haa ta'u erga dibattanii erga miicattaniitiin booddee jechuudha. Baay'ee qorra. Erga miicattanii boodanii daqiiqaa 40 booda kireemii akkasii itti dibattu isiniin jedha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akka isinitti toleeru abdii nan qaba. Haala kanaan torban keessatti guyyaa 3 torban keessatti galgala yeroo raftan daqiiqaa 40 ofirra tursitanii miicanii saabunaatiin erga miicanii booddee haala kanaan kireemii keessan ofitti dibattaniiti. Yoo raftan aduu itti hin baatanii nyaata yeroo hojjettanii xiraan adda fuula keessanitti hin bahu. Boru ganama immoo bishaanuma adii noormaaliitiin dhiqattanii hojii keessan ooltu jijjiirama guddaa tokko irraa argattu.
isiniin jedha ani yeroo hundumaa haala kanaan itti fayyadama isinis akka itti fayyadamtan abdiin qaba turtii gaarii isiniif haa ta'u like share subscribe hin dagatinaa ciao